Ashama akkam jirtu hundumti keessan. Kun qophii daldalaa torbaniin Dooyi Miidiyaatiin isiniif dhiyaatudha. Ani kennaadha. Akkuma beekamu Dooyi Miidiyaan kaka'umsa hojii nama keessatti kan uuman seenaa milkaa'inaa namoota hedduu qabaneetu isiniif dhiyaanna. Akkuma torbee darbee ammas nama haaraa, seenaa haaraa fi milkaa'ina haaraa isin dhageessisna. Hanga dhuma qophii keenyaatti isinirraa kan eegamu nu waliin turuu qofadha. YouTube keenya subscribe, like, comment fi share gochuu hin dagatinaa. Namni an har'a isiniif qabadhee dhiyaadhu nama kaka'umsa hojii irraa argatu jennee amannudha. Maarree namni kun bara 1943 magaalaa Jimmaatti kan dhalate yeroo ta'u, maqaan isaas Mulaatuu Astaaxqee jedhama. Maqaa isaa caalaatti kan inni ittiin beekamu Abbaa Jaazii Itoophiyaa jedhamuutiinidha. Namni kun qindeessaa muuziqaa Itoophiyaan qaba jettee amantu keessaati isa guddaa fi isa tokkichadha. Maarree yeroo barnootaa isaa kan inni dabarse biyyoota akka New York, London fi Bostonitti yeroo ta'u, biyyoota kana keessattidha kan inni barnoota muuziqaa isaatii barate. Meeshaalee muuziqaa ammayyaa kan Laatinii fi meeshaalee aadaa kan Itoophiyaa walitti fiduutiin wanta fooyya'aa ta'e hojjetee muuziqaan biyya keenyaa tarkaanfii tokko gara fuulduraatti akka deemu taasiseera. Bara 1970moota keessa albamoota gurguddoo fi beekamoo ta'an irratti hirmaachuutiin hojii dansaa fi ba'eessa ta'e hojjetee dhalootaa gara dhalootaatti seenaa darbu godhee hojjeteera. Maarree ammas Mulaatuu Astaaxqeen meeshaalee ammayyaa ta'an hedduu gara Itoophiyaatti beeksiseera. Garuu yeroo baay'ee taphachuutiin kan inni beekamu kiiboordii fi orgaanii yeroo ta'u, meeshaalee hedduu immoo kana caalaatti taphachuu ni danda'a. Mulaatuu Astaaxqeen qindeessitootaa fi sirbitoota adda addaatiif kaka'umsaa fi hamilee guddaa kan ta'an yeroo ta'u, saampilii isaan hojjetan sirbitoota bebbeekamoo ta'an baay'ee bukeetti jaallatamummaa fi fudhatamummaa argateera. Kanneen keessaa Deeman Marley, Kanye West fi Nas jarreen nuun akka muraasaatti waamuu dandeenyudha. Badhaasotaa fi beekamtii dabalataanis awwaardota hedduu fudhataniiru. Kanneen keessaa awwaardii Barkelee Achievement Awards jedhamuu fi SEED yookiin Society of Ethiopian Established in Diaspora kan jedhu irratti badhaasaaf beekamtii guddaa fudhataniiru. Maarree saampiliin isaanii fiilmii Holland kanneen akka Flowers yookiin immoo Broken Flowers jedhamu irratti ba'aniiru. Seenaa milkaa'inaa Mulaatuu Astaaxqee erga dhageessanii booddee kaka'umsi hojii baay'ee akkasiin keessatti horamee fi of barbaadu akka jalqabdan shakkii malee dubbachuu dandeenya. Maarree seenaa wal fakkaataatiin ammas deebinee torbee hanga wal arginutti torban gaarii isiniif haa ta'u. Akka sagantaan keenya isin qaqqabuuf garuu YouTube keenya subscribe, like, comment fi share gochuu hin dagatinaa.